Incuufna amma iyyuu akkaawuntii kee barreeffadhu. Dubai dhibba afur arganne ilaalaan baba jara kenna rabbis ni yaa kennu kadiru dubbadhu ati sirrii jirta obboleettii teenne tan irraa agartanii irraa hamuran yaa obboleeyyamteen. Mee barreessi Fadiila hoo jiraate jirta? Koo yanuu na biran jira se'arraa. Barreessi Kadir si biran jiru silki yoo si biran jirre nani maanuma kuma tokko warri koomentii barreessaa 1,048 dasagal 1,048 barreessaa fi kalas argadheera. Okay. Niyyadhaa isinii barreessaa akkaawuntii Amshir amma isinii gadhiisa kunoo barreessa. Dirhama dhibba afur arganne bilis mee niyyadhaa fi biyyoo qofa galuu barbaaddu maal isiititti maal qaba rabbi sooftaanii nu godhee rakkoo nama hundaa mataan furree. Wallaahi silaa namaan kadhatanii bar tokkochuma irraa jiru. Wallaahi yookiin namoota kana silaasii ta'an takkitti inni muraaf. Kunoo mul'ata askiriinshii godhadhaa. Habibaa fi maqaan nama tokko eenyuyyuu Habibaa immoo iskiriinshoot godhadhaa. Please. Warri qabatan kunoo dhibba afur arganne meetti fufaayyee amma cuufna meeqan nu hafaa kumaaf dhibba afurtu nuuf. Doa isinii haa godhan isheen illee anis isinii godhamee daddafa daqiiqaa takka keessa salaan illee na biraa ga'ee jira taraaraa iyyuu. Uuma rakkoo uummata kana waan godhu laalee taa'u jira. Itti aanaa kaa dafa. Akkaawuntii iskiriinshoot godhaa kun isinii barreessaa jira. Namni itti aan obboleessa kiyya obboleettii kiyya warri barreessitan sun rabbi addunyaa firaallee isinaa milkeessa obbo duniyaan teessan barakaa godhattu. Ilmoon rabbi isin hin dibin duniyaan illee isin hin dibin. Fayyaan isin hin mokkorin. Isiyyuu fayyaan mokkoramte akkuma kee dalagatu biyyaa baate kaleessa fayyaa nagaatiin biyyaa baate rakkoo kana hunda muudate akka itti baatu malee akka itti galtu hin beektu. Bira dhaabadhu. Dhibba takkaan dhibba lamaan 50 kenniifama cufne. Rabbi sitti haa kennu rabbi sitti haa bal'isu. Rabbi fayyaallee si haa kennu nagaa maatii keetiitti illee si haa galchu bakka jirtutti illee rabbi si haa tiisu. Tika isaa keessa rabbi si haa jiraachisu. Dafa amma cufnee fi gara mamma teennatti deebinee sanillee ammoo sirreessinaafi. Nama itti nu dabalamaame. Maayi barreeffadhu kaatoon nagalchaa jirta yoo waan iyyatu edde maayin tun kaata nagalchachaa turte maayiloo fi asmaa mooltaa'etu maal jettutu tammaamin jechaa turtu. Nagalchaa jechaa turte. Mee daddafaa kaatti nu waana. Namni sadaffaa عليه الله maayiloo fi si galchinaa kun. السلام عليكم. ربي حمزة فتاها Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ربي حمزة فتاها تكون بأه Nagaa kun jirta. فتاها بأخها ميم كسر لام تكون ما شاء الله تبارك الله ميم بسم الله جل تقر وكما دينجة أرجم بكل بأخها من فتاة الصغيرة نما كركار كوام مدة دنتين نما تقول بتشام ميم كسر بهذا تكون بأخها منها في ميم نوم يو فتاة دودن دامين تعالى دوبر قارنا تتلقى يو بيرات Osoo ana ta'e yoo jedhi yaadime waan kana osoo rakkoon akkanaa tasanarra yoo jedhi. Biroo qarqarsanii godhan guruupiin kanaaf barbaachisaa bar namoota niyyatsan guruupii irra galchuun kanaaf barbaachisa maaliif nama ta'u hoqqasuu ni dandeetta dha tawaadaa galteef suni azaa gootee jirti bitatee tanaa jechuudha balittee tana jechuu si galte kanaaf namni niyyate guruupii irra Nama nu beeynu iyyuu barre hin beeka qoyaan bilbilees yoo qabaatte na argime cayyoo sanduuqa boruufuun taate nama asirratti beeynu ani hin amanee ture wayita isin tikeetti an danda'e jettee bara saa 24 ayii gochaa fi turan gammadanii ustaazon maal abbo namni waadaa sobaa fudhachuun. miira keessa galanii waa godhuun gaarii miti. Maaliif jennaan dhibeedha beekanii har'a obboleettiin ta'e sababa kan keetiin waa tokko taate silaa akka namni isiidhaaf hin goone dhoggitee jirtu ofiif immoo hin gooneef kun wallaahi laazim seenaa namatti ta'a. Dosiin waa taate seenaa namatti ta'a. Kana biraa itaadha bara akka shariyaatitti wanni qabatte tun birriin tun ta'isiitii miti amma birriin isiin qabatte tun tafadiilaati. Rabbi biratti hin gaafatama. Ida namaa turra hafe malee waan isiin dhoogganne jechuudha. Isiniin galchaa fadhii fooloo olii deebisa fadhiilaa wajjin. Ifaan anis 200 jetti rabbi si haa kennu obboleetti ti. Taanan kuma taksaa Taanan galatoome ulfaadhu 200 jetteerti. Maashaallah taafoo san fitne jechuudha 800 rabbi si haa kennu duniyaa dhuma hin qabne.
Riskii bal'oo rabbi sitti haa kennu. Abboo ilmoo kee rabbi sirraa baasoo bultii qabaate. Ilmoo hafizul quraaniin ta'u. Ilmoo addunyaa tana diinagdeen gadhaabu rabbi sirraa haa baasu. Rabbi fayyaallee si haa kennu. Umrii dheeraallee si haa kennu. Jidduu teetii jidduu maatii teetiillee rabbi nagaa haa godhu. Bakka ati jirtu rabbi fayyaa dheertuu siif haa kennu. Galatoome ulfaadhu. Mee nam shanii amma dhibba lamaan nu qabatu nam shanii takka wal jala na barreeffadha lakkoofsa tokko tokko namuma shaniin barbaada. Ani biyyatti galchaa. Akaawuntii qabattee jirta asii irra deebi'aa yoon qabatin siif taana. Biyyumatti galchita kun akaawuntiin ka biyyaatiyyuu. Irra sii deebi'aa yoon qabanne ta'e irra sii deebi'aadhaa fi namni biraa mee lakkoofsa tokko tokko. Namni shanii takka lakkoofsa tokko tokko barreeffadhaa cufa. Achi jira. Ayyee akaawuntii qabatte. Iyyee jiraatti rakkoon qabu achuma achi transfer gootaaf. Warri qabattan kun oma dhugaa qabadhaa fi jedhana qarallee qabannee fi xumurree irra deebi'aa irra sadaffaa kun. Kun amma sadaffaa. Siif taananii tana amuuta namni godhiitiniin yoo dandeette bu'ii dubbisii koottu. Siif taananii tana bu'ii keessan dubbisii koottu. Warroota isinii iyyatan kana guutuu keessan dubbisii koottu. Follow godhadhu follow godhadhu. Amma argitaan mijattee ilaalcha. Follow godhee kee lakkoofsa bilbilaayyuu barreesseeraa biyyeessaa. Irra si deebi'a. Irra si deebi'a qo'i gisee. Ahorita kura sagal, udah lama. Moderator nama tokko kenni ka? Jirateen asirratti waan gootanii namni birrii galchaa kun yoomi haga yoomiitti akka galchullee guyyaa gadabii godhuufi qaba. Hin galchaan bichaan dubbiin ta'u yoomi haga yoomiitti akka galchuufi yookaan har'a yookaan boru. Guyyaan kun beekamu si qaba. Wanta san irratti ammoo wanta galee fi akka kutattu wanna amma godhaa hartan sirrii ta'eetu iyyuu namoonni galchuuf jedhan kunillee ol seenanii uduu dubbatanii. Barreessuu bichaanii abdii waan kennu natti fakkaatu. Afaaniin dubbatee rabbiin fuuldura dhaabatee ustaaja afoo dhaabate kadiir argeera kaleessa. Kalee galgala jechuudha. Dhugaatti itti amaneeti itti gammadeeti an mataan kiyya jechuudha. San dura ammoo mucayyoo wayii akkasuma dhuftee afikkasii irra dhuftee ani galchaa amma biizii irra jira. Natu tikkeettii muraa yookaan namatti ergaa ebaloo amuru jettee mucayyoo wayiititti bilbila wal jijjiiraa jedhanii bilbila barreessitee turte. Akkasuma dhaabdee turte. Lammaffaa sadaffaa amma kabkunaa. Kaachi dura ammoo sadaffaadha. Arfaffaadha kun. Kanaafuu warri hin galchina jedhu guyyaa itti murteessee dhabdullee akka beektu argachuullee akka beektu fakkeenyaaf namni gisee itti galchuu yookaan mijachuu fi dhabuu danda'u irratti guyyaa murteessee oduu kaa'e isa tokko lammaffaa ol bahee oduu dubbate namni sun jechuudha barreessuu bichaanii miti. Kana godhaa dhiifama garuu. Ayyee. Naaganitee na biraan genne. Garuu moderatora irra mul'ateera. Okay, dhufeera amma. Ayi galatoom salaati taree salaannanis salaatu edaa wanta na rakkadhe malee deemeera ayyoollaa salaani na bira. Hedduu galatoome wallaati manaatu rabbi barakaa si haa godhu. Erga dhakaa ijoollee akkuma obboleessi kiyya kaasee waan qabattan tana jarana callistanii hin qabatina du'aayii aamin jechuuf qabattanii hiree micattiillee hin qabina yoo hin qabne du'aayii godhiif.